warra isaatiiti. Ani warra Oromooti. Xiqqaa kanarra siyaasni si qoonnameedha jechuudha. Siyaasni namuu xiqqaan qabdu. Ajjii dhufa jedheeti namtichaan kun dhufee nu qabsiiseeti biyyatti na galchi. Ani akka kootiitti akka yaada kootiitti Oromoon badan jira jedhee yaadee takkaa hin beeku Oromoonis badan hin jira jedha. Isaatis isuma kanadha. Hattuudha miidiyaalee hattuu kana gubbaa EBS ati jettu kana doolaara 10,000 funaa kennan irra dalagu. Nu jijjiirame tasimachuu dandeeyyu numattuu jijjiirameetu nu jijjiire. Isa kana faaraan dhiyees biraadee. Yaadoti gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Ashama harka fi hunnee daawwattootaa fi kabajamtoota Fooziyaatu akkam jirtanii naguma jirtanii sin jedha. Ani nagaa sinii qabaan nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti sinii haadha qabu sin jedha. Akkuma argitanitti har'a keessummaa haaraa tokko waliin sinii dhiyaadheetan jira. Duraan dursee wannan saniin jechuu barbaadu hedduu tokko si yaadeetan jira. Isin onayyaanna ijoolleen Oromoo guutuun keessanuu sabaaf sablammoonni warri Fooziyaa daawwatan guutuun keessan akkana yaaddan abdiin qaba. Maaliifan kana sin jedhee anirree hedduu tokko si yaadeetan jira. Akkuma beektanitti samuuna kana akka duraanitti hojiis baay'ee hojjechuutti hin jirru. Hojii hoggaas siniin jedhu diraamaalee yookiin immoo waan adda addaa sinii gadhiisaan jirru. Wanni gadhiisaa jirrus tan duraan hojjetamee jiru jechuudha. Sababbiin isaatis irra deddeebi'ee siniif himuu hin barbaadu. Warri Oromoo taatan guutuun keessanuu sababa hojii itti laaffanneef hin beektanii guutuun keenyaa akka duraanii sanii miti. Aamileen keenyarree nu cabee jira waan ta'eef kanaafu yeroo baay'ee dhiyaannee hin beeknu. Inshaallah heerikaa tan darbeera waan darbee tokko deebisuu waan hin dandeenyeef gara fuulduraatti waan adda addaa wanta nama kofalchiisu kun immoo waan nama bohaarsu tokko siniif dhiyeessina jedhee yaada qaba. Asubatti aasee kinoo akkuma argitanitti keessummaa kana maqaa isaatirree hin beeku waggaa akkatti ilaalan fuulli isaa nama sodaachisa. Gaafiif deebii bareedaa isaa waliin goona jechuudha. Maqaa isaa sinitti himuudhaaf akkuma siniin jedhe maqaa isaa hin beeku. Anis sinuma waliinan barachuudhaaf deema. Keessummaa kana wanti ani siniif dhiyeesseef nama hedduu cimaadha. Waa hedduu dabarseetu biyya kana keessa dhufe. Waa baay'ee beekaa waan nama kofalchiisurre nama irra hedduun isaanii namoonni chaayinala kana daawwatan warri waan nama kofalchiisu feetan hin jirtanin jedhee yaada. Akkasumatti gaafisni godhu akka yaada kootiitti waan nama kofalchiisu namni jibbu hin jiru. Akkuma argitanitti waan nama kofalchiisu waan addaa mucaan kun sinitti tole koomentii jalatti nu barreessaadha. Viidiyoo kana qofa odoo hin ta'in viidiyoo ittaanu waan sin gammachiisu waan sin nagaafattan gaafii ta'uu danda'a yookiin immoo waan baay'ee ta'uu danda'a. Fooziyaa wanta akkanaa barbaanne jettanii yoo nagaafattan koomentii jalatti nu barreessa. Keessummaa keenya kana har'a oolumaan ol barra maqaasaa waliin nutti hima. Guyyaa biraatirree gaafii biraatiin sinii qabadhee akkan dhiyaadhuuf waan barbaadan waan nu dhibe jettan nagaafachuu dandeessanii jechuudha. Sababbiin isaa inni nu deebisuu waan danda'uuf nama hedduu cimaa waan ta'eef waa'ee isaa namarraa hin dhaga'ee sinii qabee kanaan durarree gaafadheetan ture hojiin qabaa hin dhufu. Ani akka keetiitti zin jedheetoo taa'ee qaaquu fedhuu nama hojii qabuudhaan an jedhee ture. Ani immoo hojiin isaa sun tan akkamiiti hojii isaa tana akka gadhiisu jedhee du'aa itti godheen ture. Du'aa itti yerree naa qeebaltee hojiirraa ari'amee jira waan ta'eef meeqa obboleessa keenya daawwattoota keenyaa fi anaafirree maqaa kee wal barsiisi. Tole Fooziyaa carraa naa kennite guyyaa irraa kan istiidiyoo keerratti naaf yeroo maqaa uummata Oromoo guddaatiin galatoomii jecha. Maqaan koo akkuma beekamu Xahaa jedhama. Kanuma carraan ba'eessinii fi barbaacha immoo Fooziyaan tanan duratti gochaa turte dhugaadha. Yeroo dheeraadhaaf barbaadamaa ture garuu haalli hojiidha. Walitti nu mijeessee carraa waliin dubbii takka ammoo yaada wal jijjiiruudhaan hin arganne turre har'a kun guyyaa waaqni jedhe
Har'a carraa sana immoo argattee jirti. Du'aayin isiitis rabbi biratti fuudhamte fakkaatti. Sanumaan du'aayin isii deemtee dalagaa irraa isa akka kutu ganamaaf galgala utuu boochuyyuu akkasitti dalagaa irraa is bu'e kanuma uummata keenya. Ari'amtee jirtaa jechuudha. Ari'amee hin jiru. Baay'ee bareedaadha. Xaa itti maqaan keessi. Xaa jechuun maayinni mee hiikkaan isaa? Maqaadhuma namaati. Maqaa namaati. Maqaa namaa ta'uu isaa nan beeka hiikkaa isaaf fedhe garuu. Akka ati beektu addaa yoo jiraateen beeku akka nan beekutti maqaadhuma namaati. Hiikkaa isaa daawwattoota kiyya hedduun baruu barbaada. Hiikkaa isaa natti himne xaa jechuun maqaa namaatiin jechuutti jira. Maqaa xaa jedhu kana baruu waan barbaaduuf sin warri beektanuu jiraate warri Oromoo taatan maqaa Oromooti moo maqaa maaliiti maqaan kun? Maqaadhuma Oromooti. Egaa akkas ta'e warri Oromoo taatan guutuun keessanuu maqaa kana koomantii jalatti naa barreessaa hiikkaa maqaa kanaa jechuudha inni naa deebisuu hin dandeenye. Tole xaa keenya egaa maal si gaafachuu barbaade maqaa keenyatti ta'e xaa warra eessaati? Ani warra Oromooti. Warra Oromooti. Oromoon tun Oromiyaan dachii bal'oodha. Dachiin Oromiyaa bakka kanaan qabdu dhuma hin qabdu. Dachiin Oromiyaa bal'oo waan taateef bakka bakka qabdi. Warra eessaati dhaloonni keessaa? Sirriidha. Akkuma namni walumaa galatti hundeen keenya Oromoo haa ta'u malee namni naannawaa fi kutaa gandatti dhalate qaba. Ani Oromoodha. Oromoo Arsiiti. Arsii keessaa immoo Arsii Lixaati. Magaalaa Dodolaatti dhaladhe. Bareeda. Naannoo keessatti jirta. Akkamitti biyya kana dhufuu dandeesse? Akkuma ati itti dhufe biyya kana. Fakkeenyaaf ani akkan itti dhufe yaadni ilma namaa tokko miti. Tokko quufatu baasaa. Tokko yaada baasaa. Tokko waa baay'eedha ka yaadni ilma namaa kun tokko waa baay'eedha hiikkaan isaa. Fakkeenyaaf sababa maaliitiin baate? Okay, amma siin adda godhee yoo hime namoonni Oromoon dachii baay'ee irra jiru. Haa ta'u sababa ittiin deemanii namoo waliin fakkaatu. Sababa adda addaa deemuu danda'an tokko jireenya jijjiiruuf deemuu danda'a. Tokko immoo malli siyaasaa biyya sana keessatti isa dhibee deemuu danda'a. Tokko immoo akkuma ati baante quufa keessa yookaan jireenya lubbuudhaan maatii isaanii wajjin keessatti uf dadhabee jireenyi maatii isaanii itti toleeti uf jiraachisuuf iyyuu haala itti jiraatu wallaaleeti nan deemaatu madaga'ee deemuu danda'a. Kallattii baay'eetti deemuu danda'a namni. Lubbuu namaatis balleessee biyyarraa baduu danda'a. Isaan kana keessaa immoo ani haala siyaasaatti dadhabee hin deemee biyya sana. Sii xiqqaa kanarree siyaasni si qoonnameedha jechuudha? Siyaasni ammoo xiqqaa hin qabdu. Guddaarreen qoonnamaa jechuudha. Xiqqaas hin qabdu guddaas hin qabdu. Dhugaa jettee dhugaa waan jiru dubbatti ani garuu maal jettee garuu siyaasa yaa ta'u ani garuu akka yaada gootiitti an akkasii kana mee yaa ta'u siyaasni qoonname jedhee yaadu yeroo ammaa kana kinoo wanta akkana nama muddachuu jira akkuma jedhettu ilma namaa tokko sababa isaa sababa dhuunfaa qaba waan ta'eef waan garagaraa sirraan biyya ormaatitti bahuudhaan rakkoon nama muddatu irra hin jira waan ta'eef mee yaa xaa keenyaa sababa siyaasaatiin biyyarraa baatee mee rakkoo si qoonname hin jira? Akka biyya keessatti yoo taate rakkoon quunnamamee bahee biyya kanas yoo taate waa baay'eetu jira. Garuu lakkaa'amee hedduun tokko ijootti yookaan seenaadhaaf wanti dubbatamu tokko lama jiru. Irra guddaan rakkoon isaa kan nama quunnamu daaraa keessa buluunis ni jira. Firaasharraa guutee dhuftee daaraa keessas ni ciista. Ni beeloftaas. Kopheenis miilarraa si dhumti ni rakkataas. Akkuma adda addaa taata. Rakkoon ammoo bifa hin qabdu. Akkuma siyaasni bifa hin qabne rakkoonis bifa hin qabdu gaafa biyya ormaa keessa seenti. Sirriidha. Wanti nuun quunname kan himu. Mee yaa ta'u waan kana keessaa akka seenaatti seenaan dagatame tokko kana dagachuu hin qabu kun dhaloota narraa uummatanirree waanan himuu qabu kun seenaa hin dagatamne tokko an jettee kaate tokko mee waan jiru isaan keessaa tokko waan hin dagatamne tokko. Umrii kootti waan dagachuu hin dandeenye keessaa waa tokko namuu dagachuu hin danda'u. Innis maali yoo jettee
biyya kanatti osoo hin taane garuu biyyuma ormaati. Biyya ormaati asuma Suudi Arabiyaatti waan dagachuu hin dandeenye keessaa jechuudha. Nama tokko hajjiidha jedhaniiti yaaman. Namni suni eenyu jettee yoo gaafatte Kamaal Galchuu jedhama. Hajjiidhaaf yaamaniiti simannee bikkatti simannee kana keessatti galma keessatti jechuudha. Makka harmatti naannoo isheetti taasifamee simannaan kun achitti taasifamee fi anaa dalagaa dalagachaa jiru. Anaa waan dalagadhe sanaan uummata Oromoo gargaaru hajjii dhufa jedheeti namtichaan kun dhufee nu qabsiiseeti biyyatti na galche. Dalagaa sana rabsiisee waa'ee jireenya saba kootiitis hangan dalagee cinaa dhaabbatanii na rabsiisee ana qofa osoo hin taane namoota baay'eedha. Akkasii rabsi keessaa isa tokkodha jiree yaadadha. Seenaa keessatti waan hin daganne keessaa. Isaa jechuudha. Mee nama kanaan eessatti ol beektan nama kana rakkoo kana sinirraan ga'eefan? Namticha amma yaaman kana kaa. Namticha amma yaaman kana seenaa Oromoo keessatti maqaan ni dhahaa ture. Tanaan duratti. Maqaan isaa yaamamaa ture. Maqaa isaa uummatuma wajjin yaamaa ture. Bifa isaatis yookaan amala isaatis yookaan keessummaa isaatti osoo maal akka ta'e hin barree akkaataadhuma uummanni keenya wajjin harka rukutuuf sanatti ta'anis uummatuma wajjin harka rukuteen malee addatti waan isa beekuu qabu. Kophaatti hiiktee uumama nama kanaa hin beektu maal akka ta'e hin beektu maal akka taates hin beeku jechuudha. San duratti kaa. Erga yaamamee booddee bare qaamaanis yaadaanis aadaanis amalaanis erga yaamamee asirraa nu qabsiisee irree nurraa cittee biyyatti galle maal akka inni ta'e qaamaanis yaadaanis gaafa sanan bare gaafa biyyatti galle. Waan baay'ee seenaa nama mararuudha. Seenaa garaa namaatti hin baane dhugumattu. Mee nama kanaaf arrarra teessee namni tokko nama miidheessan yaa miidhamu jechuu hin qabdu. Nama kanaaf akka yaada sammuu keetitti kun immoo akka yaada dhuunfaa keetitti nama akkasii godhe kanaa maal yaadda? Namtichaa kanaaf kaa. Namtichi kun ofiis hin fayyadu. Biyyas hin fayyadu. Anis biyya keessan jira. Biyya walumaa galatti biyyuma keenyaafis ofiifis namni ofi hin taane biyyaayyuu hin ta'u. Namni biyyaa hin taane gatiin qaba. Gatiin qabu waan ta'eef gocha immoo kan raawwatame darbe garuu seenaa keessatti hin irraanfannu siin jedhee beeksisa. Waan hin irraanfanne keessatti. Amantummaas dhabee jira amma booda. Ammaan booddetti waan faayidaas ofiifis uummataafis qabuun qabu. Yoo danqaraa yookaan gufuu ta'een alatti. Kanaatiif isa dhabamsiisus yoo nammoo uummata keenyatti deebi'ee akkuma raawwatee nam 86 shamara 23 dhiirota akkas nam 60 wayii kan hireen isaanii cittee nama sababa isaatti waraqaan eenyummaadhaa koalitii biyya Itoophiyaa tana keessaa gama Suudi Arabiyaatti ittiin dhufa dhiqaamaa isa jedhaniin kan agartee sababa isaatti isaaf feeranii isa simachuudhaatti deemame irraa gubateeyyuu biyyatti galan sababa isaatti hireen uummata kana baay'ee cite kan koo qofaa miti. Erga hireen kun citteeyyuu haalli ni bamalli isaa akkuma duraan gaafatte sana san duratti walitti dhufeenyaan qabdanii maal akkuma jette sanatti ergasii booddee kan irraa barre namummaa walitti dhufeenyi isaadhaa baay'ee jibbisiisaa waan ta'eef ammaas isa dhabamsiisuun ammoo gaafa uummataatti deebi'es ammaas isuma dhabamsiisuudha. Maaliif yoo jette faayidaan qabu namni kun abaaramee jira. Ofiis hin fayyadu biyyas hin fayyadu walumaa galatti namni. Tole yaa ta'u akkumaati isa abaartee kanatti irree abdii nama qabu abdii hedduu abdii nama baay'eetti dukkaneessee jira waan ta'eef akkumaati akka hin taane kanatti yaada kee ibsitu kanatti kun irree akkanumatti yaada isaanii ibsa waan ta'eef ani waan hin jedhu hin qabu akkuma jette yaa ta'u. Akkasuma haa ta'u. Tole daawwattoota keenya akkuma argitanitti nama inni jedhu kana anirree waan gama kootiitiin hin beeku sinirree beekuu dandeessanii seenaadhaan beekamaadhaan namni kun. Maqaan isaa tokko irraa gateen ture beekamaadha maqaadhaan beektaa. Maqaa tokko irraa hir'istee jechuudha. Irraan hir'isee jechuudha. Maaliif irraa hir'istee? Waan inni Suudi Arabiyaatti hir'isee nu galcheefina. Miti. Akka kootti irraa hir'isee. Odoo akka beekamutti odoo maqaa isaa guutuu himte bareedaadha. Jeneraal jedhani. Jeneraal maaliif jedhama? Kan waraanaati. Oromoodha namni kun? Maqaan.
Ani akka gootisitti akka yaada gootisitti Oromoon badan jira jedhee yaadee takkaa hin beeku Oromoonis badan hin jira jedha. Dogoggortee jirta. Jira jechuudha. Cinaan isaa Oromoon miliyoona 50 akkas yeroo darbee miliyoona 55 jedhu. Garuu kan uummata Oromoo kan hunda miidhaa jiru Oromoo jalla argite warra harreedhaan masa qabu badaatu jiraayyuu. Oromoon akka harreedhaa qottee duudhaadha. Oromoo qulqulluu hambisan jiru. Kanaafuu mee warri akkasii kun waan jiraniif Oromoo qulqulluu kanaa fi badaa kana akkamitti hiiknee adda beeknu Oromoon nuyi tan beeknu miliyoona 50 kun isaa 60 kun 55 jechuutti jira. Kanaafuu nuyi taffeenu nuyi tan beeknu Oromoo qulqullina isaatiin qulqulluu kanaa fi badaa kana akkamitti adda hiiknee baasna. Mee kana keessaa qulqulluun kamii badaan kamii jennee yaaduu dandeenya? Qulqulluu akkatti beekuu dandeessu. Badaan xiqqaan fokkataan Oma fokkattuu dalaga, Oma badduu dalaga, Oma jibbisiisaa dalaga. Oromoon qulqulluudha erga ta'ee qulqulluu waaqa malee hin jiru. Qulqulluu yeroo jedhu nama gaariif yookaan ollaaf, biyyaaf, sabaaf sablammiif yaaduudha. Qulqullummaa namaaf qabaachuu jechuun lapheen isaadhaa hammeenya kan hin hammanne argite. Nama hammeenya isaatti dalageeyyuu kanneen hammatan Oromoo akkasiiti. Oromoo qulqulluudha kan jennee. Soogidda amma nyaata tokko yoo bilcheessite soogidda keessa buustu malee nyaatichi sun hin mi'aawu. Jarreen warreen fokkatoon jibbisiisaan baddaan siin jedhu kun warra akka soogiddaatti uf mi'eessuu barbaadan san yoo nuti waan san keessa hin jiraanne wanti sun hin mi'aawu yookaan hin dalagamu, hin taasifamu, hin tankaarfatu warra jedhan san. Kanuma asitti ajjeesaniiti ebaluutu ajjeesee jiran. Oromoo qulqulluu yaamu. Oromoo qulqulluun kan sabaaf sablammii sammatu. Oromoon hangarraatti du'aa jira fakkeenya yoo laatti. Sabaaf sablammii baay'eetu mana keessanirraa jalqabe gandaatti itti dhalatteetti. Sabni Amaaraan jira, sabni Tigree jira, Walaayitaan jira, Hadiyyaan jira, Kambaataan jira, Sidaamaan jira, Argoobbaan jira, Warjiin jira, saboonni baay'een jiru. Kan nu ajjeesaa jiru sirnaadhaami. Nuti sababa sirna sanii saboota kana gadi bahee ollaan keenya tokko ajjeesee jira ganna keessatti. Injiru naannoo keenya. Oromoon kanaaf iyyuu kan ittiin du'aa jiru sirnicha saniif du'aa jira. Garuu kan mormaa jirullee sirnaadha. Oromoon qulqulluun sirna san mormii. Oromoon ammoo xuriin maqaa Oromootti kan ergatan argitee amma namoonni tokko tokko maqaa jijjiiranii jiran biyya kana ergan dhufe. Oroo Amaaraa waan jira wayii dhagaye. Oroo Amaaraa? Oroo Amaaraa waan jira. Maal jechuudha hiikkaan isaa? Sababa warra jaartiitiin harkifamee jiran. Agartee warra akkasiisanii jechuudha. Fakkeenyaaf maal jechuudha hiikkaan isaa Oroo Amaaraa anaafis akkanaaf galutti daawwattoonni kiyyarree hin beekanii warri beekanis soo jiraatan warra hin beekneef akka nuuf qoodan sinan gaafadha. Mee anaafi warra hin beekne kanaaf hiikkaa isaa nuuf himi Oroo Amaaraa jedhu kan. Oroo Amaaraa jechuun orijinaalas warra ta'e miti. Warra ordarshiippii gadhiise. Tartiibumayyuu tartiiba keessaa bahee jira. Oromoos hin jedhamne. Amaaraas hin jedhamu iyyuu irra caalatti afaan Oromootti yoo hiikne Oroo Amaaraa jechuun harree nafxanyaa yookaan faradoo warra baardaariin guluftuu jechuudha. Gabaabinumatti hiikkaan isaadha. Farda keenyas fudhatan lakkii farda keenya hin kenninii fi akkuma jetti kan yaabbatanii ittiin deeman malee fardi keenya Oromoo qulqulluu arga jira. Inni sirrii kanaafuu ganda isaaniitis dhaquu hin qabu fardi keenya maqaa namaatiin dhahamuu hin qabu jechuudha. Amma waan hin jedhameeftu jira. Faradoo yoo siin jedhu Abiyyi faradoo isaaniiti. Shimallis faradoo isaaniiti. Taakkalaan faradoo isaaniiti. Awwal Obdii faradoo isaaniiti. Abbaan Duulaa faradoo isaaniiti. Adaanicha Beebee faradoo isaaniiti. Baay'een akka jeneraal maal Biraanuu Juullaa jedhaniin kana agartee Abbabaa Garasuu maal ka jedhaniin kun argite lugaamatu jira afaan isaanii keessa. Kanaafuu akkatti qabachee yoo jedhanii jechuudha. Fardaan yaabbatu miti jarra ammoo kanaaf faradoo harreedhaa taate ba'aa itti baachisanii isaanis ni yaabbatanii lugaama sana afaan keessa qabaatiin oofaa jiran oliif daandii keessa jechuudha. Sababa kanatti Oroo Amaaraa jechuun harree Amaaraa yookaan hiikkaan isaa kana harree nafxanyaa jechuudha.
Oro Amara. Jarri jedhamti sun. Angaaraatitti dubbii kana takkaa hin beekne dhugumatti nama cimaadha. Wannan takkaa dhaga'ee hin beekne arra dhaga'ee fuulduratti akka waan kana hin dagannetti sammuu kiyya keessatti qabachuu qaba. Meeqa yaa xahaa keenya amma ammatitti wantoonni nuyi goone maal si muddate nun jettee seenaa namni kamiyyuu hin daganne tokko nutti himtee akkumaatu hin dagannetti nurree hin dagannu jedha. Mee fuulduratti fakkeenyaaf odoo abdiin kee gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda? Bakka yaaddeessanis immoo odoo geessee uummata Oromooti maal godhuufi barbaadda? Fakkeenyaaf amma namni tokko kana waan ta'e uummata kiyyaa kana godhuu danda'a jedha. Bakka yaaddeessan gaga'ee rakkataa gargaaruudhaan waan baay'ee abdiin ilma namaa kun waa guddaadha ka yaa ta'u malee rabbitu itti nama guuta. Ilmi namaa tokko yaada rabbi immoo itti nama guuta. Kan guutu sin jira yeroo tokko mooyyuu wanta taane tokko bareedaadha jettee wanti yaaddu sun odoo ittiin guutiin oofu rabbiin waan kun siif hin ta'u jedhee ta'a. Oo fakkeenyaaf waan ati yaaddeessu si guute uummata Oromoo qofas odoo hin taane yeroo baay'ee Oromoon sabaa fi sablammoota adda baasee waan nu jedhu rakkataa guutuu ija tokko ilaalaa jechuudha. Kanaafuu mee olumatti qabee waan si gaafadhu mee rakkataa guutuudhaaf maal godhuu yaadda jedhee si gaafadha. Almost waan godhuu keessa jalqabatti waa gochuudhaaf beekumsa barbaachisa beektaa. Inni sirriidha. Dura wanti akka anaafis daawwattootaafis galutti maal ta'uu barbaadda? Egaa waan sanis taatee booda mee maal godhuu barbaadda? Fakkeenyaaf namni tokko waan tokko ta'uudhaaf barbaadu ana yaadni kun woonaaf guute uummata kana godhuu danda'a jedhee waa yaadanii jira. Duraan dursee maal ta'uu barbaadda? An joornaalistii ta'uu barbaada, gaazexeessaa jechuudha. Jalqabatti gaazexeessaa ta'uu fedha. Hojii hundumarraa jechuudha. Gaazexeessaa ta'uu barbaada. Sababni isaa maaliif filatte jechuun kee waan hin hafneef asumatti hin bal'isee siimuu barbaade. Gaazexeessaa wanneen ta'uu barbaadeef dhugaa saba cunqurfamaa kamiyyuu. An akka Oromoo tokkootti Oromoo ta'ee dhugaa Oromoo qofa lallabuufis miti. Itoophiyaan sabaaf sablammii 82 oliif ol ta'an fa'aa jiru yeroo tokko kitaaba dura goota warra biyya kana bulchaa ta'u waggaa 27 darbee keessatti jechuun kan baradee ture. Sabaaf sablammii biyya kana keessa jiran har'aa paartiin warra Amaaraa kun takkaa'u TV'n isaanii akka isaati EBS fa'aa dhugaa uummata Oromoo kana awwaalaniiti dhara badiin jiru uummata Oromoo irratti kan lallabaa jiru. Miidiyaan kun kaameraadha malee kan irratti hojjetu nama garuu dhugaan lallaban. Sababa kanatti anjoon gaazexeessaa ta'ee carraan argadee ta'e joon Amaarri karaa malee daandii malee miidhame akka hin jirreetti sirna isaanii fokkataa kanaayyuu miti. Sirna isaan obboleettii teenya obboleessa keenya haadha abbaa keenya qalee ajjeesee fannisee akka fedhe godhu isaayyuu ukkaamsee irra lallabu kan osoo hin taane nuti akka aadaa Oromootti akka hiyyummaa Oromootti akka sirna gadaatti dhugaa lallabuu waan jaallannuuf dhugaa lallabuu kanaaf hin filadha. Saba kamiifiyyuu jechuudha. Dursee garuu uummata Oromootiif dhugaa isaa takka hanga xurii qeensaa takka dhoksuus hin barbaadu hanga dandeetti lallabuun fedhe nin jaalladhaas hawwiin kiyya kana. Kanaaf ka gaazexeessaa filattee jechuudha. Baay'ee hedduu nama gammachiisa. Saba guutuyyuu ija tokkoon ilaalee dhugaadhaaf dubbadha jechuutti jirta. Kanuma keessatti gaazexeessaa ogaa jettu kanaan dura wanti nani si barbaade si dubbisuus barbaade maaliifi EBS irratti gaazexeessaadha xaannaan jedhanii turanii dhugaadha. Maaliifan kana siin jedhee gaazexeessaa taatee akkamitti gaazexeessaa filattee siin jechuu barbaadeetan? Okay. EBS hanganaan jette sana carraa lafa qotuudhaan argatte yoonaan jette na gammachiise ture. Maaliif amala aadaa Awurooppaan hundiyyuu ni qotata lafa waan ta'eef qaanii hin qabdu. EBS jechuudha immoo TV qaaniiti. Safuudha uummata Oromoo biratti kana TV sanarra dalagdee jechuun miidiyaalee sadii Itoophiyaa keessattuu miidiyaa sadii irratti irra dalagdee jechuun qaanii guddaadha. Miidiyaa boqqollaa ni beekta. EBS akkuma jechaa jirtu. Isaatis isuma kanadha. Hattuudha miidiyaalee hattuu kana gubbaa EBS ati jettu kana doolaara 10,000 fuunaa kennan irra dalagu. 10,000 guutumoo? 10,000.
Baay'ee nama ajaa'iba. Tole haa ta'u kan namni kananatti meesun kijibaadha jettamoo dhugaadha na gaafatanii turanii yookiin immoo bakka biraatitti akkan hojjedhu gaafatameen ture jetteen natti tafa. Haa ta'u namtichaan sitti himee hanga takka waa dhaga'ee ture sitti himee. Kijibaa miti jechuudha. Miidiyaa isaa miti malee. Ati miti duraanuu. Ati namticha sanaaf feertee gaafatte takka ammoo ofii isaatiif dimshaashaan dubbii jimlaadhaan si gurgurachuu danda'a. Odeeffannoo haaraa akka qabu jedheeti gabaasa san siif galchuu danda'a. Odeeffannoo sanarraa waan ka'e ati gibbee gaafichi jijjiiratte. Haa ta'u namtichaan hangarraa dhaga'e sana ammoo miidiyaa dogoggore malee miidiyaan sun miidiyaa rabbii fi uummata Oromoo biratti safuudha. Miidiyaa sana dalagu jechuun nama duudaa ija hin qabneetu dalaga malee namni ija qabu OBN tokkoffaa gufuu uummata Oromooti. Isaatii fi EBS afraffaan kan irra jiru waaltaadha. Hattuudha jira. TV hattuu sanarraa dogoggoreetiin anaas hattuu na gochuudhaaf akkasitti meeqaan hin beeku ormantichaa sitti misa. Kanaafuu ati gaafatamteetis hin beektu dhiyaatteetis hin jiru hin kijibe jechuudha. Miidiyaa sana sun taane miidiyaa biraati. Miidiyaan ati gaafatamte kun kamiin? Miidiyaan sun ammoo Ilif Malti miidiyaadhaan. Maaliif diddere? Hin didamne jalqabuu fi jijjiiramni biyya keenyaa gufachuun takka taati. Fakkeenyaaf maal? Akkaataa miidiyichi sun addaan itti cite miidiyaan sun istiidiyoo tokko qaba. Dameen isaanii Finfinneedha. Teessoo tokko qofa qaba. Otoo oollee bullee akkaataa dubbisaan sarsiichi isaanii gubbaa jirru jijjiiramni lafa dha'e. Lafa dha'e yoo siin jedhu kan utuu deemu iyyuu gufatee jijjiiramni utuma deemu dhagaa wayii dhiiteetii kufe. Alatti gadi ba'een Alatti gadi ba'ee kiiloo afur keessaa gadi ba'ee utuma deemu dhagaa dhiitee kufe. Amma jijjiirama kana kaasuun humna guddaa nama miliyoona 100 gaafate. Ani omtuu wanti naaf gale tokko hin jiru. Siif galaa jiru? Fakkeenyaaf akkamitti gufuun dha'uu danda'e gufuma kana sodaattee taanarree oliin nadhaa jettee diddee. Jijjiiramni kun jechaa miti beeku. Jijjiiramni kun nama. Jijjiiramni kun nama. Utuma deemu bareechisee deemu gaaf tokko guyyaa galgala keessa gaafa daandirraa badu gaafa gufuun isa rooftu galgala kiiloo 4 keessaa utuma gabbaa'u gufuun doofteeti kufe namtichaa. Kufeeti yeroo jijjiiramnis bu'e. Amma riisaachi gubbaa seeni. Sarchii godhee barbaadeeti jijjiirama kana argachuufi. Saatalaayitii as biyya Chaayinaa faatti hidhateetti erguu jalqabe maqaa Itiyoo jedhu kanaan beektaa. Dhaabamte amma saatalaayitii kun baati 8 deemti. Jijjiiramni kun dhabame isiinis dhabamte jijjiirama kana kaafna jennee humna miliyoona 110 Itoophiyaan qabdu itti kaaneeti isa baachuurra ni jedheen jijjiirama kana ol qaburra yoom biyya kanaa jalaa badeetu gaariidha jedheeti. Dhiibnee dadhabneeti jalaa bade achumaanis hambisa jijjiiramni kun ol kaase yoo jette siis gadambisa. Sababa sanitti deebi. Sababa isaatiin biyyaa baate jechuudha. Sababa jijjiirama ol kaasuu dadhabee qabee gad na harkise. Ol kaasnaa qabee gad na harkise. Dhabamsiisuuf ammoo dhabsiisuuf irrattis ammoo hayyuu dureedha jijjiiramni kun. Waan kana ta'eef jijjiirama lafa kaasuun sun ni ulfaate. Akka waan paawura qabu paawura yookaan maagneetaa. Harkisuu si qabata. Hin deemu garuu kufee jira beeki. Bakkuma kufee sanitti nama harkisaa jira. Isa kana moorraa yoo fagaatte malee gatiin hin jiru waan ta'eef irraa fagaachitu salphaadha jedhee. Kanaafuu ani hin danda'u yaa baatu jettee ofirraa dhiistee as dhuftee jechuudha. Gaafa tokko waan ati jettee qaalitti fidameetta. Jijjiirama kana fidaniiti hoteela tokko dura filatee taa'e. Ka'uu didee nama kaasu malee ofiisaatiif hin ga'u. Nama kaasa garuu. Jijjiiramni kun immoo jijjiirama haaraatu dhalatee liidarshiip Itoophiyaan jettu kun addunyaatti akka jiranii himan garuu addunyaan Afrikaa keessatti faristi warliidii taatee jiranii eeganii Itoophiyaan. Ada beenchii gubbaayyuun seenne sararuma jijjiirama gubbaayyuun jiru. Jijjiiramni kun jijjiiramni namtichaan kun baate booda namticha kanaas imala jijjiiramni namtichaan kun baate sarara gubbaayyuun seenne. Addunyaan ammoo akka Afrikaatti dursaa jirraa jedhan. Federalizimii dhugaadhaa hundeessaarra jiran. Jijjiirama isa dhugaatti dhufee jiran. Jijjiiramni Oromoon jijjiirte. Gaafa duraan jijjiirama isaa jijjiirama ammaa maagneetaa qabu siin jiru kan agartee qeerroo 9,875 ol waan ta'u
dhiigatti dhangalaasanii lafee isaanii itti caccabdeet jijjiiramu maasuma qabee nama gad harkisu kana fiti. Addunyaan jijjiiramni dhufe jedhanii nuti jijjiiramni dhufe jennee yeroo qaalitti itti hirannu numayyuu nu jijjiira. Ofuma keenya nu jijjiira. Nu jijjiirame tasimachuu dandeeyyu numattuu jijjiirameetu nu jijjiira. Isa kana faaraan dhiyees bira deemu. Kanaa jira. Kana qabu. Baay'ee waan nama ajaa'ibu tokko daawwattootaa fi kabajamtoota Foziyaa tokko. Keessummaan keenya tanarraa kinoo akkuma argitanitti waan barumsa irraa fudhannurree waan nama kofalchiisurree keessummaan keenya kun akkuma oduusaa dhagayetti dhugaadha nama kofalchiisuu nama dandeettii cimaarree qabu akkuma argitanitti namni dandeettii cimaa qabu dubbisaatirraa beeksisaa oo isin nama kana tan jaalattan ta'e waan rakkattan yookiin immoo waan baruu barbaadan ol jiraate koomantii jalatti nu barsiisa waan hundumaa siniif deebisuudha qophoofnee jirra sinin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo guutuun keessanuu qophiin keenya tanarraa kana fakkaata sinin jedha maqaa keessaniin xaa keenya hedduu tokko galatoomis jedha viidiyoo ittaanutti waan biraatiin akka nuuf dhiyaattu abdiin qaba gaafii har'aatiin dadhabdee nu jala hin badinii adaraa keessanii jenna daawwattoota keenya asumaan salaamata itti dhaamsinin jedha karaa kootutiin xumureetan jira daawwattoota kiyya warri chaayinala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuudhaan chaayinala kanaaf maatii taasisan jedha wantoonni sin barsiisan hedduu waan jiraniifu oo sinitti tole like share subscribe godhu hin dagatinaa isin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate.